sirna diinaa naftanya bara hayla sillaase rabbiin isaan gargaare jaratuun irraa kaase dhiiga fi dhangalaase lubbuu fi hobbaase gabrummaa dam bukkifna dadhabnul baanetti guddifna jedhe jeneraal waaqoo dhagayaa yaa oromoo humni guddaan diinatti ofirraa fonqolchinu qawwee osoo hin taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel Adam Jilo saamanii duroomuu irra hiyyoomatanii jiraachuu wayya jedhe koloneel Adam Jilo bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel Adam Jilo fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe Shiba Biriisa Baloo tiyya akka godhunatu beekaana jalan deeminaa jedha yoo lolaa bahu akka Alii Waariyoo duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha Haaji Adam Saaddo wallaahi ani oromoodha oromoo jenne baane sumaalee jenne hin gallu jedhe Haaji Abdullaahi Ganamoo gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe Lemoo Gildoo lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe Taada Saabiroo namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe Jaarraa Baagala nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe Nadii Gammadaa yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe Hasawaa Goodiima 99 yaadadhu qabsoo barandaa deema wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe Haaji Huseen Suraa biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Giddeessa qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe Haaji Ismii Abbaa Washaa bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorku hin jiru jedhe Dinkuu Dayyaasaa dhagahi maqaa goota kabeeku sirii gayyaasaa dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe Maamoo Muzammil nuti oromoodha kalolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir sodaanneellee hin galle qawweellee dhabne hin galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Alii Dirree jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokko faatee duuna wayya jedhe Jeneraal Huseen Bulee osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'u wayya jedhe Haaji Saaqdaadii Harre bulluqii jedhantu tana Kadiirii jedhantu ana siinqiisiinee guttana jedhe koloneel Kadiir Waaqoo Shaaqe leenca gaafa hurufaa diina lafaa hataa hedhaga itti sii dhufaa akka saajiin bokkiyyee diina nyaachise biyyee بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردفتوتا أورومو مسلم ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم جرتنتي نجين ربي رحمني بركان إساء إسنرت هاجراتو سنين جنة عكسما كرا channel يوتيوبي كيناتين ورون وردفا جرتن يوتيوبي أورومو مسلم ميديا ورون وردفو جرتن بكم جرتنتي نجافي رحمني ربي عكسما بركان قدون إسنرت هاتاتو سنين جنة غران مانوني نوتي سنتي دامنو channel كينا يوتيوبي سبسكرايب نوغوچو هن إرام فتنا سنين جنة page keenya ammoo page Oromoo Muslim Media like gootanii akka waliin geettani isinin jenna sagantaan nuti har'a qabannee isin dhiyaanne akkuma barame torbaaniin hegeree boruu qabannee isin dhiyaanna hegeree boruu kana nuti dargaggoonni hegereen keenya maali kaleessa akkam turree har'aoo akkam jirraa boruu akkam ta'uuf deemnaa jennee waan asii himamu kana keessatti of ilaallee of madaallee hegeree keenya akka tulfannuufiin qophiin kun torbaan irraa yeroo tokkotti isin dhiyaata jechuudha qophii keenya har'aatiin nama tokkoon isin barsiisuu deema namni sunis miidiyaa makeenya kanarratti darsii akkaan bareedduu akkaan jireenyi namaa irratti rarraatee takki jireenyi namaa muhimmuu ta'ee irratti rarra'ee barsiifamtu darsii ilmaan
akkamitti guddifna jennu jalqaba miidiyaa kana gaafa hundeeffamee irraa kaasee haga ilaa har'aatti ka barsiisaa jiranidha jechuudha. Isiniif haarawaa miti ammoo har'a mee isaanoo dargaggummaa tana akkamitti keessa darbanii ammas akkamitti itti jiranii boruhoo akkamii isaan jalqabarraa ijoollummaa isaanii irraa kaasnee har'aan tana isaanii wal barannaa maqaa isaanii isaanumarraa dhageettanii ustaazuna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah yeroo tokko hawaasa keenya nu dhiyeessaati gara gaafiif deebiitti ceenaa jechuudha. Maashaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أورومو مسلم ميديا نجيني ربك كل ينسر أنت بك جرتان كبرت سنرة تاجراته إن شاء الله يا يعني دوران والمغرب جرا أكجتني تلين يعني جرا إن شاء الله. ما شاء الله أستاذ كينا هدو غلطوما جنة أكما درا إسيني فيمي أستاذ مكينا ميديا كنارتي درسي درسو كينو الآن بكماني مكان إساني شيخ طاهر كدير جدماني مي أستاذنا شيخ طاهر كدير إينيو إيستي دلتني إيستي قدتني وانجر الراحة كانوا مي أجمع حواس كينا هدا كجيلو تول بردا ما شاء الله إدو غلطوما بوليس كينا يوكيني أستاذ كينا أحمد غلغلو بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء وان كيري تكبر أبتني تنين وان كيري رول غرغارني الدودو برغتي تنيني أكنمني كيري تجباتنا مقروني وان خيري توكو بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. أني مكانك يا طاهر خدير حسين جرما بكي بيك يا بالي كي ستي أغافرا موغا أغافران سوني أنا أغافرا جرانيني إمو لفباديا goja jedhamtu takkatti dhaladhee gaafa san akkana himanitti ani gaafa san waana ma waa beeku miti akka seenaa haadhaa fi abbaan tiyyeetti na himanitti achi dhalatte jedhanii akkasiin beeka. Achi bakkeen dhaloota biyyillee achi jechuudha. Maal gaafattee barattan? Maashaallah ustaaz mee akkam isin ijoollummaa keessaniin jalqaba gara barnoota akademii isin ergan moo gara barnoota qur'aanaa isin ergan moo yookaan ri'iinfaa loowwan faa eegutu jira mee isin qooda kana keessa akkam fudhatan akka hubbettanii? Maashaallah cufaa irra babbaheetiin jira xiqqeennaan gaafa duraa takka jedhanii warri keenya lafa baadiyaa qubata baadiyaa tanatti horiitu jira re'eetu jira kana cufattuu yoo qooda keessa fudhachuu waan jiru tokko ani immoo kana keessa wanni ani tiisee beeku re'ee tiisee beeka. Re'een tuni hedduu namallee dhibdii warri isii tiiseetiniin beeku waan jedhanii irraa dubbatan namni re'ee tiisu kalee takkan qabuu jedha. Kaleen suni ka keessa buutellee waan agarree dubbiini re'een tun zaa'id nama dhibdii zaa'id nama mashakkeessiti miilallee qal'atti yoo itaa kottee qal'atti akkasuma daftee nama jalaallee baddi. Wayita baddeetiniin jette jeedala jedhanii bineentiin takka tare'ee tanarraa zaa'id eegan takka jirti ilmoo jalaa nyaatti yoo ilmoo san jalaa nyaatteetiniin jette situmanii ati xiqqoma takka qalbiin ta'e gad dhaabbatiin san qabduu waan kanatti cinqamtaa yoo isiin baddellee maa baddisiin jedhanii yoo re'ee ilmoon jalaa nyaatamtellee maa nyaatamte siin jedhanii hafuuraan baafattuu qileti daftee dabarteetiniin gara siinsi jalaa yaati akka isiin gara maleen dabare kana cufaaf itti yaaddoo hitaa. Isii tana tiisee beekaa horii san hin tiisine eega isii tanarraa baheetiniin jedhee yeroo xiqqoo isii uskuula seene ana xiqqaa iskuulan seensanii achirraa osoo uskuula san keessattillee keessa gadi turinii kutama lamatti yoo achi dabreetiniin jedhu ani wayita sanuyyuu waan qaraatii deemu kanatu qalbii keessana jira. Anummaan xiqqaa musaafirummaa deeme musaafirummaa gaafa deemu kanaayyoo miili kiyyaan deemee agas baraan danda'u xiqqaadha. Lafa fagoo gaangee duubaan nakahaniitiin abbaan kee gaafatan aruusa wayitu jira gaangee warra aruusaaf naannawa keenya intala fuudhu kana warra kanaa walii dhiyaatanii wal beekanii duubaan nakahanii namni tokko kasilaa wajjin deemnu akka waa hilaatitti narra guddaadhaan ni jira
akkasitti deemee ani gaafa sanuyyuu anaa xiqqaa deemee musaafirummaa deemee achuma keessatti awwalaa fi quraana ana juz'ii lamaa deemee wayita musaafirummaa deemu kana tabaaraka jiraarrallee ni beeka achirraa suuraa itti aanu eegale gaafa amma sheeka san bira dhaquu sirka deemee Sheekh Hussein Ajitasii jedhaniin sheeka san ka duraa biratti quraana qaraaneetti hin jenne achitti anummaan xiqqaan kun musaafirummaa san dhandhame musaafirummaan tuni hedduu jabduudha yaa Ahmad yoo akkanatti musaafirummaa keessatti maaltu si mudate takka jedhee guyyaa dura musaafirummaa seeneetiin hin jedhe kana asumaan waan jabdullee argadhe asumaan waan ajaa'iballee na dhufe gaafa dura musaafirummaa bahee jedhu kana amma ani xiqqaadhaa gaafa san fuudhanii sheeyni ollamufii jiran naannawa ofii haadha ofiititti musaafirummaa qariyaan kennan haati sheekaanii jiranii ijoollee xiqqoo qabanii takkatu bira jira haadha isaanii san isaanuma na kenna sheeyni ani xiqqaa gaafa kana guyyaa achirraa waan akka 7 takkaa yoo geenyu 15 takkaa yoo geenyu namni bakka fagoo achirraa namni beekamaa wahii amrii ta'e namni beekamaan amrii taanaan guyyaa jum'aatii guyyaan kun darasaan kabiirran darasaan duraan isaan beekan jajjabduun har'a guyyaa jum'aa qaraatiin dhuftu anama bultii 15 gahee kanattu sheeka bira jira ardaa sheekaa galaa miree kuno anuma kanatu sheeka bira jira sheeyni qabaniitiin naan deeman beenu naan jedhaniitiin xiqqaadhaan deemnee lafti gammoojjiidha ardaa wahii geennee nama dubbifna jedhanii nama wajjiin gara gandaa hosseenan ani xiqqeen irraa ardama kana keessa na dhiisanii hosseenanii jennaan yoo isaan gara hatirii hosseenan dallaa gara gadhaanuu badheematti na dhiisane sun eegi jedhanii xiqqeen kiyyarra sareen ardaa kana keessa jiru tokkum jirtu na yaate wanni ardaa kana keessa jiru akkuma jiru na yaate sareen na yaate jechuullee hin dandeenye akkuma kanallee maal godhee uummata kittii qofa yaadadhee kazaraa wayii harkaa qaba wayita musaafirummaa kana beektaa kazaraa beekamaadha kazaraan dhabdu kazaraa makkan akkan ofirra naannesse ofirra akkana naannessee akkanuma osoo godhu takkittiidhaaf duubaanillee nama yoo gataan nama tuttu sareen gadi hin teenne maal san beeka tanaa akkanuma naa dhufte akkana yoo ani godhe osumaan akkana godhu sareen tun cufti narraa dachaate dubbatti waan takka jedhee musaafirummaan na qunname taana mallee irraa yaadadhu saree akka gaafa saniiti yoo isiin irraa gafeette baa'attee na dhuftan sodaadha guyyaa san sodaan na keessa badde akka jedhan kan suni waan san irratti takka jedhamte achirraa lamtuu achi turree achitti quraana barannee achi kaanee gara diidaa jedhanii sirkaan achi jirti garas imallee gara kitaaba amma tarkaanfataa jirraa achirraa deemnee buluuga riyaada saddiiqa shee Abdul Hakiim jedhaniini namni sun amrii taanee amma rabbiin jannataan isaan gammachiisu ilmi isaanii rabbi irraa jaalatu achi barannee achirraan booda shee Abdul Hakiim jedhanii isaanillee adamtuudha maqaa wal fakkaata isaan bira deemnee riyaadaa fi tajriidaa achitti baranne akka kana keessa turte achirraan booda imalli gara na deebi'e gara biyya keenyaa gara Baale qilleensa lafa sanii nutti ulfaatee diidaan sun qilleensi isiin ulfaataa qabbana guddataa yoo deeman kana yoo uffataniitiin deeman akkuma guyyaa halkan uffatan kanatti hansoolaa kana uffatee deema namni achitti warri waa baratu kun warri biyyaa silaa akkuma amma nuti biyya kana deemnu deema nuti akkas turre achitti achiin booda qilleensi sun hedduu nu dadhabsiisee gara Baalee gara nas deebine cirraan gara na deebinaan yeroo kana keessatti hedduu qilleensi illee waan nurra turee dhibee waan ta'eef irraa laayina isaa kana akkaataa birootitti irraa jiranii madrasaa seene madrasaa gaafratti seene madrasaa sana achitti gaafa duraa nuti dhayne intarbii nurraa fuudhanii waan nuti baranne dhufa kana nu gaafatanii kutaa afurii nu naqan waan nuti sheeka guddaa jennu kana cufa intarbii nurraa fuudhanii ittiin jedhan
nahwii fa'aa nu gaafatan usuula fa'aa nu gaafatan fannii gurguddoo nu gaafatani wayita nahwii nu gaafatan nuti hadiisa malee nahwii tana ulaa isii irraa iyyuu hin baane iyyuu nahwii yoo hin baratin namni kutaa afurii ol hin galu kutaa afurii irraa eegala achitti nahwaa sababa nahwaatiif kutaa afuriitiin nu qeebalanii achirraa eegalee haga kutaa 8 madrasaa aga afraatitti barannee achiin booda gara roobeetitti kutaa 9 baratiinsaa fi achi 8 waliin jiru haga afratti gara roobee deemne jechuudha barumsa isiitii fi roobee turree osoo kutaa 9 sanillee achiin baafatini biyya san keessaayyuu gara duuba argiteetiniin biyya Nairobi jedhamtu yookiin Kenya jedhamtu sanaatitti qoonni kennu dhufiti. Maashaallah. Akkasitti imala ilmii yeroo jalqabaa gara shirkaa deemtanii achirraan immoo gara diidaatti barbaacha deemtanii sana booda hammeenya qilleensaatiin gara baaleetti gad deebitanii madrasaa eegaltanii jechuudha. Madrasaa aga kutaa meeqaatti baratan? Madrasaa waliigalatti aga kutaa 9ti ulaa mutawassitaa jedhanii warri taawaa yaamu kutaa 9 jechuudha. Kutaa 9 aga roobeetitti barannee achirraan booda waan tokko zabana diidaa san keessatti waan ajaa'iba tokkoof duuba si deebisa. Deeba achitti sin deebisa. Waan nama qarqaaru duuba argiteetiniin musaafirummaa keessatti waan nama qunname yoo ajaa'ibaa takka nama qunnamte jette sabrii namaa fiddi. Gaafa duraa deemu sanillee obboleessa abbeeraa mucaa abbeeraa kennaa tokko tunarra guddaa isan naan deeme. Gaafa biyya galleessa achi deebiin wayita diidaa jiru sani gaarri diidaa tokko zaa'id dheeraadha. Hin guddata akka malee si ajaa'ibsiisaa karaan sun nuufillee haarawaa. Maqaa isaa yaadattanii gara san? Maqama isaatu maal yaadadha dheeriin nu saniif na jalaa baduu dide. Wayita jalaa nuti ol kaanu laga kanarraa gaara kan ol bahuudhaaf nu eegallu asriin awwala jira. Asriin salaanni asrii kun awwala jira. Salaata asrii kana eegalleetini salaanneetini itti kaane gaara kana deemnee gaarri kun nu jalaa dhumatu diti. Osoo nuti akkanatti deemnu magriibni nutti gahe. Magriibni eega nutti gahee oluma baaneetumaan gaara kana keessa ol baaneetumaan makkuma geenne sanii jam'ii walii goonee salaanna jennee hima deemne. Nuti lafa kana hin deemnaa malee hagana qiimaa isiin beeynu lafuma biyyan baatii miire. Saa ganaatitti lafa sana keessaa baanee bakka namaa geennaallee irraan beeyne. Deemnee yoo nuti magriiba irrallee achi dabarreetti niin jennu gaarri kun maanu jalaa dhumata. Osoo deemnu dadhabne boota. Deemumaa dadhabne karamarraa achi gorreetumaan horuma keessa bakka lafti akka dhagaatii ichum gorree kararraa achi siinee hima ciifne jallisnee salaata kenna salaanne. Bulumaaf bas. Dadhabne maa fixuu dadhabne gaariin dheerata akka malee. Hima ciifne ofirraa ganama yoo nuti achi ol kaanu waan aga xiqqoo takkaatiif gubbarra ol ba'uu dadhabne dirree silaa argiteetiin kun kan mojibeetee gubbarra yoo ol ba'an namatu jira. Achi ol bahuu dadhabne. Achi yoo bariitee nuti ol baaneetiin hin jennu nama hin agarree achirraanii osoo bineensi illee nu nyaate osoo waan adda addaallee nutti argame tikuma isaatiin deemaa jirra malee wanni takkallee duuba argitee hin jirtu. Rabbi immoo gaafa san haga ammaallee ajaa'iba na fakkaata gaarri sunii keessaa bahuu dadhabne. Waan musaafirummaa keessatti nu qonnamee beekurraa tasaree saniitii fi tagaaraa tanaattuyyuu akka ajaa'iba natti ta'e. Nu keessaa bahuu dadhabdee osoo bineensi illee jiraate tawakkaltumaan akkasumatti hima ciifne gaaruma keessa. Maashaallah ustaazuna yaa hordoftoota peejii Oromoo Musliim Miidiyaa akkasuma karaa chaayinaala yuutuubii keenyaa Oromoo Musliim Miidiyaatii warroonni nu dhaggeeffachuu jirtan nu hordofuu jirtan. Waan sheekni kennan nu jedhan dhageetan imala ilmii keessatti maal akka isaan mudate osoo imala ilmii duraan gahin warroonni re'ee tisitanii re'een isin jalaa baddee maatii wal dhabdanii takki re'ee saniyyuu aartanii ciniintan leeni baga seenaa kana dhageettanii baga seenaa kana si yaadachiifne isiniin jenna. Ammoo gara dubbii ijootti yoo dhufne barnoota obsanii ciniinnatanii itti gahanii jechuudha. Hattan lafa karaan beenne lafan beenne keessallee bulaniiti itti bahanii jechuudha. Amma immoo yeroo tolee ciifneetuma tiraasii taan fuunee tunna jabaate jennee of jalaa dabarsinee
tun xiqqoo sooftiidha jennee of jala keennee boraasifannee gabaabumatti barachuu jirra jechuudha. Nuti immoo seenaa himnuyyuu hin qabnu jechuudha. Ammoo kunoo waan dhiirri keessa dabarsitee dhageettanii jirtanii rabbiin warra ilmi isaa barbaadatu nu haa taasisu inshaallah rabbii keenya kajeellaa. Mee ustaazuna sana booda eegaa imala ilmi haala kanaan jaamiyaallee baratanii ani madrasaallee baratanii sana booda gaaga kutaa 9 eega baratanii imalli keessan gara fuula baqaa deeffatee akkasirra geettanii jirtan fakkaata. Mee fuula baqaa kana karaa kanatti baqa yeroo dhuftan akkamitti dhuftanii karaa kanatti maaltu isin mudate achirraa haa kaanuti. Maashaallah. Achinitti dhufna. Karaa kana gaafa dhufnu akka ajaa'ibaati. Guyyaa san obboleessi kiyya tokko na dhufeetiniini kanarra guddaa warra abbeeraa keenya tokkotu ala jira. Nama hedduu walii qaqqabaniitiniini ispoonsaraaf jedhanii ispoonsara amma biyya faranjii tanarraa gadi namaa godhanii namni akkasitti biyya tana keessaa gara biyya alaa tana nama baasu. Waan akkasii jira jedhanii anuma madrasaa keessa jiru kan yaadni kiyya dhibbaan dhibbatti waan madrasaa kanatti jiru yeroo kana barumsallee wajjumaanii barumsa kaanillee barumsa duuba argitee idilee kana wajjumaan jirra jechuudha. Barumsi immoo achi gad jira aga amma ka madrasaa kana waliin ga'u aga kutaa 5 jira wayita sanii boodumarra laalleettiniini barumsi kun duuba argiteettiniin laazima wal madaaluu wal afoo deemuu qabaa jennee laallee akkasitti duuba argitee barumsa sanillee itti dabalannee osoo akkasitti jiru nan dhufeettiniini waan akkana jira waan akkana waan haarayaa beeraa keenya tokkotu biyya alaa irraa akkanatti haadha ofiillee yaamee ilmaan duuba argiteettiniin kadiirillee itti dabalaa jedheetiniini santu jira ani badala sanii amma ati deemu wayyaa siitu duuba argitee walii gatti deemaa ani waruma keenya kaddamaa warrallee walitti gannu jedheettiniin waan kana yaada kana na fide ani yaada kana fudhu jedheen dhibbaan dhibbatti sagantaan kiyya waan kana jedheeni itti deebisa. Osoo akkasi jennu wayita halkan keessa gara sa'a 4-3 gennu na amansiise harkan na deeffate ganamatti hin kaane guyyaa tokkollee barumsaa kaane yeroo kana barumsa fudhee barumsa irraallee mana barumsaa irraallee mana madrasaa irraallee hayyama kadhee maal jedha wayita kana akka kiyyatti amma akka kiyyatti iddoo kana keessa waa saamatuu fi mee finfinnee jedhan finfinnee tanallee dhufnee beektan gaafsa hin waan ajaa'ibaati. Finfinnee ma biyya ta'e nasi amma magaalaa guddoo jedhan tana dhaqee hin beeku. Ayyee. Musaafirummaa malii gaddee mulee gara biraa. Ayyee. Yoo dubbiin taate isiinuu taate yoo ta'uu dhabdallee chaansii tanaaf fayyadamee finfinnee tanallee argeettiniini gaddee bi'a jedhee torbaan tokko fayyama kadhee madrasaa fi uskuula irraallee hayyama kadhee kaayama duuka. Yoo deemneetiniin jennu dubbiin adadumaan nu jajjabaatte xiqqoo isii magaalaa keessa deemnee waa argineetiniini waan cufa lallallee yoo jennu adadumaan akkanuma yoo jennu maan nuun jedha bultii gaafa taarika 16 yoo boordara kan murre taate in cufata hireen kun hin dhaabbata boordaallee hin hidhama daangaan hin hidhama bahuu hin dandeettanii daddafaatii baha hatattama dubbii nutti godhan. Achi fuula itti deeffannaan karaa miilaatiin haga muuyyeleen dhufnee yoo jennu boordara eegas baaneetiin hin jenne waan sila mashakkaa isii argan tana argaatumaan achirraan immoo indegee xiqqoo takka taaga andarii takka achiin fidanii. Ayyee. Kana ummati xiqqoo hiifuutu achiin fidanii. Xayyaara xiqqoo jechuun indegee. Indegeen akka lafa afaan asiiti xayyaara xiqqoo takka nu fidanii. Xayyaara haga andarii takka biyyaa baqannee jedhanaayee. Isii tanaanii eega boordara murre. Eega keenyaa keessa seenne. Nama meeqa baatti xiyyaara sun? Ani guyyaa sanii akka nama duuba argiteetiniin ajaa'iba tokko jira beektan ammoo isiitu lakkaa'ee jedhe. Nama guyyaa san indegee xayyaara yaabbataa jiru. Xayyaara ol ba'uu jiru. Kan immoo lafa haara bakka haara deemaatiniin jiru. Akkuma isiillee beeku nama dhugaasitti nama baay'eedha sanii. Sanuu nama gariin nurraa lafatti gadi hambisanii gariin itti seennee nu mana kanaatu gara garaattaan qoodamne eega sanii warri gariin taboodaatiin dhufe akkasitti hin deegan dhufne guyyaa dura dhufne
xayyaara sanii. Maashaallah mooyalee kaataniituma Naayiroobiitti fagartani. Naayiroobii kaanetiniin mooyyalee kaanee Naayiroobiitti fagarre. Xayyaarallee guyyaa san takka jennee yaabbanne. Maashaallah. Hordoftoota keenya maashaallah warra lukaan biyyaa bahee, warra makiinaan biyyaa bahee, warra xiyyaaraan biyyaa bahee jidduu imala baqaallee isin yaadachiifne imala baqaa keessatti illee akka waan tokko akkaataa itti biyyaa baatan akkaataa maatiin keessanitti biyyaa isin baase takke akkuma ofii keessaniyyuu herreegatanii biyyaatti coloqima maatiin keessa isin dhabe fa'a isin yaadachiisne maashaallah waa irraa baratanii takki waa irraa yaadattan jennee abdii qabna akkan hordoftan isin gaafanna. Amma immoo imalli eega Naayiroobii geettanii imala ilmi barbaaduutti fuuftan moo imaluma akka afaan warra kaanii baane hiree san barbaaduutti fuuftan? Maashaallah. Ani lafa tana gadi seennaan gaafa sanillee akkuma siin jedhe kun iddoo madrasaa keessaa deeme mana maatii yookiin mana haadhaa fi abbaa kiyyaa achiyyuu ka jiru san irraan deemne dhufeettiniin jennaan ajaa'ibaa namni baqataa kun wayita san waan garii beeytaati akka waan ilmiif gargaarsa taatu gorsa taatuuf keessa baha malee waan himaansatti illee rarra'uu misla laakiin ilmiidhaaf nama gargaara. Namni baqataa kun yoo lafa naga dhufeettiniin jedhu itachirraa dhufu akka jiruun saa 24 kana hin rafa baay'ise. Dafee gara tokkotti waan duraan argitee tarbiyaa barri isin dhuftan sun bara meeqa bara kamii gara 2000ti. Bara 2000 jechuudha akka warra lakkoofsa miiladhaa warra dhihaa kanatti. Amma jennaan maal taanee irriba kanaan irribni namni dura waa baratu kun ganama sa'a kana deemee gara tokko sammuu fi garas biizii godhuu garas qooda godhuu irraa barbaada. Hin dandahamne kana taa'uun namuma gara tokko nageessu nama madrasaa yookiin bakka ilmiin irra baratamtu tafsiira ta'itti hadiisa ta'itti bakkee duuba argitee ilmiin irraa deemtu nama akkasii barbaadee yoo jedhu warri wajjin jirullee amma hin baddaa ta'eetiifuyyuu sa'a duuba argitee deemtee waa baratu hin geenne amma lafa kana foolisa jira namni karaa badaa xiqqoo lafaa fi waajifa baratan malee hin taho cal'isiinaan jedhan. Jennaan amma sumaan akkana jedhu namni tokko nama biyya keenyaati hajimammaa jedhaniini dhufa mana keenya dhufaniitiin jennaan bakka maslaa qubannee jiru sani waan akkana harkana qabaanii irrimbillee nan qabu wanni kun yaada guddisaatti ni jira mee bakkee barumsaa takka nama geessuun danda'amaa jedheen yaada itti geessa jennaan si geessaa miinaan jedhe. Boruma ganama si geessa naan jedhee fuudhee geesse karaa lamaa kana shiyaasan jedhaniini shiyaasan asanii South Africa deemanii achitti amrii ta'anii rabbi jannatan isaan gammachiisu. Achidha. Yoon achi dhaquuyyuu tafsiira kana akka malee barsiisa namni kun achi seenaan akka gaafa saniiti faana ilmi achumaan qabadhee gad dhufellee. Achirraa hin kaane tafsiira barsiisanii tafsiiruma kana jala seennee achumatti ima turree ima barannee tafsiira kanarraan fanni usuulaallee fanni nahwaallee namni kun ni barsiisanii keessattuu fanni usuulaa takka nama san biratti baranne fanni nahwaa irrallee osoma akkasitti jirru yeroon hin dhedheeratti wanni jirtu waluma jalaa deemtii tafsiirallee achumatti buufnee irran deebinee aga deemteetiniin namni gariin fanni duuba argiteetiniin hadiisaa kanatti illee daddabru warri gariin hin daddabre gariin immoo fanni usuulaa kana keessatti achi dalgogoree hedduu irra tutture. Osoma akkana jennu yeroon hin deemtii isheen suni nu bira deemanii gara South Afrikaan deemanii achiin booda namni waa barsiisuudhaaf yookiin eegalee nuti bira ta'e eega isheen sun dabre Sheekh Muhammad Waadoo bira. Sheekh Muhammad Waadoo yeroo nuti shaasan bira jiru san isaan aja'alii fa'aa bira jiranii achitti kitaaban sahihaynii kana achitti qara'aatiin jiranii wayita nuti agana turree jirnu isaan obbaafatanii wayita shaasan South Afrikaa deemaniitiin jedhan shayni barsiisuu yoo eegalan Sheekh Muhammad Waadoo achirraa eegasanii osoma isaan hin eegalin iyyuu ani tajriidaa fi akka addaatitti irraa muxaalaatiin ture sheeka. Eegasanii ta'aniitiin barsiisuu eegalanii eega isaan barsiisuu eegalanii bangaan itti wayita kana sunan irraa qara'uu eegale.
sunana hatta kutuba sita guutuu isaan maratti qareeyyan maashaallah sayyiini Bukhaarii fi Muslim deebise Abi Daawudiini Tirmiizii Nasaa'i Ibn Maajaa kana jahanuyyuu isaan irratti baradhee garii ka irrallee deebineen jira garii duuba argitee ka tokkoon osoo irra deebinillee hafeen jira akkuma nasiiba chaansiin duuba argiteetiin boodarratti argameeti haala kana keessa turree haga Naayiroobii keessa jirrullee madarsaa duuba argiteeti musaafirummaa sanirra mi'ooytutu nu dhufe maaliifuyyuu ilmi hadiisaa iddoo si bara. maashaallah ustaaza keenya waan guddaa keessa turtanii yaa hordoftoota Oromoo Musliim Miidiyaa dhaamsi nuti isiniif dhaabnu waan jedhan hawaasni keenya lukkuu jedhan lukkuu mana jiraattu tana jechuu tanullee killee isii mi'ooftuu san irraa nyaannu jechuu akkasuma ka isii illee ofeena qalannee foon isii mi'aa nyaannu san waan irraa dubbatu hawaasni keenya niyyaa dhabatu lukkuu bararuu dhoowwee jedhan silaa akkuma allaattiiwwan kaawwanii koola lama qabdii ni barartii waan ofumarraa cadhistee teettee fi niyyaa waan hin qabneef bararuu dhoowwe malee silaa akkuma allaattiiwwan biroo koola qabdii jedhan waa malee dubbii kana hin jenne wanni tunu jenneef ustaazni keenya niyyaan isaanii ammallee rabbiin umurii isaanii barakaa keessa nuuf haa kaa'u niyyaa isaanii rabbiin haa guutuu fi kaleessuma gaafa manaa bahan xiqqeenya isaanii irraa kaa'ee kaa'uun isaanii takkii niyyaan isaanii barnoota jechuudha barnootaan utubamu barnootaan ijaaramuudha kaa'uun isaanii jireenyi baqaa wanni nuti mammaaka san isin mammaanneef jireenyi baqaa ilmi barbaaduu naman dhoowwitu waan jedhu irraa barannaa jechuudha akkuma dhufaniin ilmi iyyafatanii bakka ilmiin jirtu dhaqanii gola ilmii seenanii sheehaasan irraa qaranii sana boodallee galma ilmii ol seenanii sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa sheek Muhammad Waadoo irraa kitaabota cufaa akka baratanidha. Gammachuun abbaa jedha hawaasni keenya gammachuun abbaa ilmi firee godhachuudha jedhan. Ilmi firee godhachuudha jechuun ilmi sun waan gaarii hojjetu waan gaarii dubbatu akka gaarii uffatudha. Kana jechuun ustaazonni keenya biyyatti illee ustaaza keenya nu barsiisan sheekotiin keenya asitti illee sheeka keenya nu barsiisan hadha sheeyni keenya ofii isaaniiyyuu barsiisaa ta'anii maashaallah rabbiin barnoota isaanii ilmi isaanii ta'irraa qeebalamtu rabbiin isaan irraa taasisu namoota ilmi isaan irraa baratanillee faayidaa rabbiin haa godhuufi isiniin jenna barsiisuu jiranii jechuudha hadha sheekotiin ustaaza keenya nu barsiisan irraa gammadanoo ustaazni keenya waan tokko himan jechuudha kanaafi ilmi abbaan gammaduun ilmi faayidaa argatudha jedhanii kanaaf hawaasa keenya baqa keessa jiru biyya kamiyyuu haa jiraatu biyya dhihaa jiraate biyya arabaa jiraate biyya afrikaa keessatti baqaan jiraate ilmi barbaadadha hadaraa amaanaa callistanii ofirraan taa'inaa hindoo gorinaa teessumatti hin fixinaa yeroo addaan qoodadhaati ilmi baradhaa isiniin jenni keessattuu warri lafaa manuti jirru naayiroobii jirtan sheeyni keenya sheey Muhammad Waadoo har'aan tanallee ilmi badhuu isaanii san ilmi guddoo isaanii san barsiisuu jiranii akka isaan irraa osoo qoodan fudhanne akka isaan irraa qooda osoo hin arganne isaan irraa akka osoo hin baranne biyya kana isin irratti hin tarre yeroon isin irra hin tarre isiniin jenna maashaallah amamee kallattimaan gara gaafiitti aanutti ustaaza keenya dabarsa ustaazuna mee kaleessa dargaggeessi akkam ture har'a hoomee akkam jira boruhoo dargaggeessi kun akkam ta'uuf deemaa mee kaleessa mee dargaggeessi akkam ture islaamummaa keessatti mee irra nu baha maashaallah dargaggeessi zabana rasuula kaleewwanni jedhamu alayhi salaatu wassalaam waan gara zabana isaanii achi dhaqqabu jechuudha zabana sanitti dargaggeessi osoo haddii dargaggeessaan gahin maqaan namaa beekamaa ture waan gaariidhaan wayitasan warroota wayitasanii akka Abdallah ibn Mas'ud Abdallah ibn Abbas warroonni kunniin warra osoo isaan dhalataa jiran kabajaan isaaniitiif yookiin ilmiin isaaniillee isaanirra guddataa jiru silaa namni namatu irra guddata ilmi isaaniitu irra guddoodha dardarra waytasanii Abdallah ibn Abbas kadooba argiteetiniin rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa tokko nama hedduu wajji walgahii duuba argiteetiniin qabanii seenanii jennaan isa kana Abdallah ibn Abbas kana
jaarroleen makkaa duuba argiteetiniin warroonni gugurdaan kunniin maal jedhanii mucaa xiqqaa kana maal godhanii seenaniini kakkanaa nullee ni qabnaa jedhaniitiniin isa kana seenunii kana xiqqeenna isaa irraa waan adda addaa irraa akka dubbatan akkasii qeequun irraa argame. Eegasanii namni kuni nama gaafa tafsiira duuba argiteetiniin suuratu nasrii wayita gaafiin godhamte namni kun gaafii san yookiin imtihaana san dabreetiniin jedhame moota san keessa Abdallah ibn Abbas xiqqaa kan wayita gaafatee namni cuftu nuyyuu tafsiira adda addaa yaada adda addaa keessa seeneetiniin jedhu Abdallah ibn Abbas wayita sanuyyuu isiin alaamaa ajala rasuulaa irratti waan akeeytu suuraan tunii san akeeyti alaamaa qurbii ajala rasuulaa irratti waan akeeytu san irraa jedhee akkasitti deebisee inni hin argate deebii duuba argitee wafaqame warroonni wayita sanii warra kasfaa akka Abdallah ibn Abbas fa'a warroota duuba argitee waan adda addaatiin beekamoo warri wayita sanii warra osoo guddinni hin argamin seenaan isaanii ilmiidhaan dura beekamaatiin ture ka warra wayita sanii akkasan jechuu gabaabbinaan ka amma yeroo ammaa kana keessaa ka yeroo ammaa kunii hedduu jabaadha yasiruun alaa man yassarahu Allahu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam haasawaa dheeraa haasawaa boodarra oofe abbaa rabbi laaffisee irratti laaftuudha jedhe amrii waan silaa duubaa dubbataa dhufe kana gadi yoo abbaa rabbi laaffisee irratti ima laaftii aglamni immoo irra guddinni duuba argiteetiniin dardarri yeroo keenya kana akka inni itti jiru baay'inni isaa waan duuba argiteetiniin itti hidhatulleen hin danda'amne waan faayidilleen keessaa gadi namaa baha jedhaniitiin namni irratti xiyyeeffateetiin jenne tokko waan akkanaa kanatu hedduu duuba argitee dardarran keenna yeroo isaanii irraa hataatiin jira namni beeytaati min husnil islaamil mar'i tarkuhu maala yaanihi jedha rasuul alayhi salaatu wassalaam hadiisa muslim keessatti namni duuba argitee waan dunyaa fi aakiratti duuba argitee isa yaachisu tokko irraa duuba argiteetiin dhiisuun islaamummaan isaa toluu irraa jira waan nama akka jedheefi namni duuba argitee waan faayidii qabu tokkotti yeroo isaa yoo fixeetiin jedhe shabaabummaa ta'e tana maalitti fixxe wayita guyyaa qiyaamaa rabbiin jedheetiin gaafatu achi keessa namaa oolti yoo duuba argiteetiin daa'imii teenna tana kubbaa laaluutti fakkeenyaaf amma yoo laaleetiin yeroo irra dheeraa yoo itti findheetiin jennu taate yeroon isii kun faayidii wanni keessaa gadi nu ba'u hin jiru wanni sawaabni nu galmeeffamu hin jiru qur'aana yoo qaran ajiritu nama argama muhaadaraa takka yoo dhageeffataniitiin jedhan ajiritu namaaf argama akkasuma duuba argiteetiin yoo darsii takka dhageeffataniitiin jedhan halqaa takka ta'aniitiin jedhan fadlii guddatu waan san keessa jira ajiriin isii sawaabni yookiin fadliin isii waan kophaatti irraa dubbatanii waatu faayidii akiraatii faayidii addunyaatti illee keessaa gadi namaa baha jedhaniitiin irraa eegan waan akkanaa kanatti yeroo teena fixaniitiin jedhan yoo TV malaalutti duuba argite yeroo teena fixaniitiin jedhan feesbuuka tokko yoo bananiitiin jedhan feesbuuka yookiin miidiyaa wanni jedhamu kun duuba argiteetiin waa lama of keessa baateetiin deema albee si qartuu fi albee duuba argiteetiin ta'atittiin qartuu fi ta'isiin si qartuu duuba argitee wal bira jira waan kana yoo waan khayrii fayyadamaniitiin jedhan yoo waan khayrii ilaalaniitiin jedhan yeroo bantu cufaa waan khayrii yoo itti fayyadamteetiin jedhamte akkasuma yeroo fi duuba argiteetiin ijjittee sunillee waan khayrii ilaalte taa'imiin sunillee waan khayriitti fitte wanni cuttuni cuftinuyyuu akka hadiisni akeekutti waan gaafiin irraa gaddeemu beeytaati taa'imii kennaa fi umurii kennaa fi waan duuba argitee qaama itti finne kana cufa gaafii duubaa nutti jira wayita gaafiin argamu kana keessatti namni yoo karaa khayrii irratti waqtii ofiitii fi umurii ofiitii fi mallaqa ofiitii fi barumsa ofiillee yoo karaa khayrii irra fixeetiin jedhe hedduu wayita gaafii sanii qarqaarsa namaaf taati uuma dalagan santuu nama keessaa deebii ta'a malee waa badheellee fudhataniitiin waraqaa irraa ilaalanii deebisan guyyaa sana laakiin ifaajeen ati dabarsiteetiin jette deebii taateetiin qaama kee keessaa dhufti jechuudha saniifuyyuu dardarra yeroo ammaa kenna kuni rabbiin inshaallah duuba argiteetiin nu haa jajjabeessuu khayrii nu haa kakaasu karaa kanarratti yeroo fixuutu argamaatiin jira mul'ataatiin jira tokko tokko keessaa ka duuba argitee rabbiin laaffisee akka shiimoo baaqilaa yookiin waan baaqilaa waan jedhamu tokko ma beekasee namni anuma qofa hin beekure
baaqilaa yoo danfisaniitiin jedhan guutuun danfeetiin tokkochi keessaa dheedhii ta'eetiin lafa ibiddi kun irree wajjuma itti oo'e beeyta kaanuma wajjuma danfe tokkochi keessaaf suni maali yoo ka jedhamu taate rabbii waa cufarratu danda'aadha qudurama ofiitiin tokkochi san keessaa kan bilchaatiin godheetiin hambiseetiin jedhe akkuma sanii namni tokko warri rabbiin laaffiseetiin jedhe ka sunna irratti waqtii kanallee eeggateetiin irra wal kakaasu waan kee irra wal kakaasu gara muhaadaraati wal kakaasu gara darsiititti wal kakaasu yoo duuba argiteetiin simuu takka fuuteetiin waan amma yeroo ammaa ittiin fayyadaman kanatti fuula deeffatanii jedhan waan khayrii irra deeffatanii saniin fayyadamu warra akkasiillee tokko ni jira akka amma baaqilaa jenne sani warri baay'een irraa duuba argiteetiin homa yeroon itti jirtu kanarratti deemanii amma yoo waqtii kana keessa amma kubbatu jirama fakkeenyaaf baay'inni namaa kubba malaala yoo ati magaalaa keessa illee deemtu bakka cufati yoo deemteetiin argitu baay'inni isaanii kubba namni keessa achi sagalee wacuuf kanuma dhageetta kuni duuba argiteetiin hedduu waan irra wal kakaasuun irraa barbaachisaati maaliifuyyuu رسول عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه كيستي سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة ربه تربان تنكيسا وشاب نشا محلين والنديس كان في دافي دردر دو برغتت عبادة كيستي قدتي عبادة جتشوني هم دو برغتت ربين جالتو تكتو عبادة جرم واني عبادة جرمتو yooti dalagaa teellee oofataatiin osuma dalagaa ta'e oofattu waan sila rabbiin jaalatu takka irratti dawwamtee kanarratti duuba argiteetiin afaaniin tahitti dalagaan tahitti waa dhageeffataan tahitti ijaan tahitti itti nama kakaasuun tahitti waan rabbiin namarraa jaalatu irratti namni tarbiyaa kanarra yoo qabaateetiin jedhame torban san keessa oola torban san keessatti ka rabbiin duuba argitee gaaddisa ofii jala gaaddiseessuuf san keessa jira warra san keessa oola jedheetiin dubbatee rasuul alayhi salaatu wassalaam wanni waan kanan namni wal kakaasuuf waan bareedaa kanan dhabinii fi dardarran kennaa gaaddisa bareedaa kana hin dhabin guyyaa namni danfeetiin waan jala dhaabbatu dhabu san jechuudha jannata bareedaa kana ka rabbiin bal'iseetiin uumeetiin jedhe bal'inni si samii fi dachii geetti jedheetiin jedhe kana waan biroo dalaguudha yoo hulaa san jala dabarreetiin jedhe waan hedduu gara nama nyaatu jechuudha kanaafuu dardarran kenna ka amma waan kana irratti jiranii akka dhaamsaatitti illee booda irratti duuba argitee irraa isaaniif dabarsina jechuudha uf duratti immoo warra akkanaa kunii gaafii kee alaasiin finne uf dura warra akkanaa kunii namni ilmii wahii dhaaleetiniini boroo duuba argitee fatwaa wahii gaafatan keessaa gadi ba'uun hedduu nama sodaachisa yoo karaa kanarra ka jiru cufti deemeetiniin jedhe eenyutu ilmii tanaaf uf kenneetiniin baratee qur'aana irra gara duuba argiteetiniin kitaabaa dabree fanni hadiisaa seenee fanni silaa waan cufa barbaachiftu waliif fudhatee bakka mas'alaa namaa himu gahuun hedduu hin sodaachisa maaliifuu eessaa bahuun argamu way samii gabbu'a kanuma keessaa baha yoo warra kana keessaa duuba argitee warri ilmitti yaaddaheetiin ilmii tan hin argamsiisa jedhan tokko as keessa sanyii wahii namaan argamin hedduu hin sodaatama rabbiin immoo duuba argiteetiin nu haa jajjabeessuu warra nu duubaan dhufullee duuba argiteetiin nu jajjabeessee warri ilmii tana lafaa kaaseetiin shanyiin ilmii tun akka lafatti nafne nu godhu rabbiin nu haa taasisu kanaafuu iyyuu kuni waan irra jabaatanii irra wal kakaasanii akka rasuul alayhi salaatu wassalaam gorsi duuba argiteetiin rabbiin irraa jedhe wazakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin yaadachiisi ayyuhan nabiyyu alayhi salaatu wassalaam yaadachiisuun kee hin fayyada warra mu'mintootii jedhe dawaan qalbiidha qur'aanumaaf hadiisa wal yaadachiisuudha kanumaan duuba argiteetiin wal yaaluudha kanumaan wal qurcuudha waan biraa hospitaala deemaniitiin duuba argiteetiin gara hospitaalaa barbaaduun hin jiru beeytaati waan gara diinii kana waan gara iimaanaa kana waan gara qalbiin namaa duuba argiteetiin irra jabaatu kana bakki keessa barbaadan qur'aanumaa fi hadiisa keessa barbaadan jechuudha inshaallahu akka kana fakkaataa waan irraa yaada kennu ما شاء الله أستاذ كينا ربي سن الرها جالتو يادا أكان بهيسا يادا أكان بالشاتا درجة قوتا كينا دامتني درجة قوتا كينا كافتني درجة قوتا كليسا ilmaan ajaa'ibaasan ka rabbiin fakkeenya akka nu ta'aniif isaan kaayisan nu kaastanii turtanii rabbiin warra sahaabota nabii keenya sallallahu alaihi wasallam fakkeenya godhatu rabbiin waa taasisu dargaggoonni ammaallee akka miidiyaa irratti
miidiyaa faayidaa isinii qabu. Miidiyaan yookaasii qalaa yookaasiif qalaa yookaasii qalaa jedhanii ustaazni keenya gabaabsanii nu ibsanii jiranii yeroo keessan miidiyaa irratti miidiyaa faayidaa isin qabne kubbama falaaluu irratti akka yeroo keessan hin finne yeroo keessan irra guddaa keessan akka barumsatti kennitanii waa barattanii halkan irraa guyyaa irraa akka waa barattanii yeroo keessan addaan qoodatanii waan jedhu ustaazni isin dhaamee jira. Inshallah qophii keenya hegeree boruu qabannee isin dhihaanne har'a kanumaan raawwannee jirra. Qophii keenya itti aanu hanga walitti deebinutti nagaa kheyrii keessan nu jiraadhaa, rizqii bal'oo argadhaa, jiruu gaarii jiraadhaa isiniin jenna. Peejii keenya Oromoo Muslim Miidiyaa laayik godhaa. Akkasuma chaayinaala keenya yuutuubii Oromoo Muslim Miidiyaa jedhu sabiskiraayib gochuudhaan kheyrii tana keessaa qooda akka fudhattan isin affeerraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isiniin jenna. Nagaa nu jiraadhaa hordoftoota keenya martinu.